harka fuula daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu multiimiidiyaa sagantaa gingilchaa torbee furannee dhufnu kan torbee kanaa furannee dhufeedha. Sagantaa gingilchaa torban kanaa qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'itti nu daawwattan YouTube channel keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenya irraa yoo waa irraa hubattan yoo isinitti toltes hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufee totoon darbin dura Inspektar Taarraqany mootorenyaa tiraafikii magaalaa Finfinnee guyyaa dheengaddaa lubbuun isaanii darbeef Waaqayyoon lubbuu isaanii kan jannataa nuuf godhu maatii isaa hiriyoottansaa jaallansaa hundumaaf Waaqayyoon jajjabina kennuuf. Inspektar Taarraqany mootorenyaa magaalaa Finfinneeti erga gara biyya kanaatti dhufeen wal baree baay'ee nama garraamii baay'ee nama sabboonaa yeroo rakkootti nama qaqqabuudha. Tiraafikoonni keenya magaalaa Finfinnee keessa iddoo adda addaa jiraatan akka waraqaa eenyummaa keenyaati. Tiraafikoonni nu hin beekne yeroo nu qaban isaanitti iyyanna isaantu baay'ee nu gargaara. Nama keenyaaf nama garaa laafan nagaa uummataa eegsisuudhaaf halkaniif guyyaa otoo hin jedhin bokkaa keessa aduu keessa oolanii akka tasaagaa lubbuun isaa darbeera. Ayyaana irreechaa nagaan xumurree gammachuu keenya dhandhamnee osoo hin fixin gaddi guddaan nutti gale. Tiraafikoonni keenya, poolisoonni keenya nagaa uummata keessanii eegsisuudhaaf yeroo hundumaa aarsaa guddaa kaffalaa jirtu. Aarsaa guddaa kaffaltaniif torban darbe waa xiqqoo irraa dubbadheen ture. Yeroo hundumaa isin galata qabdu. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti kan biraa wanti waliin ilaallu waa'ee ayyaana irreechaa kan waggaa kanaati. Ayyaana irreechaa magaalaa Finfinnee hora Finfinneef hora Arsadeetti raawwate kana Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ulfinni hundi Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon uummata keenya gargaaree, Waaqayyoon hooggantoota keenya gargaaree, Waaqayyoon warra nagaa biyya kanaa eegan gargaaree nagaan ba'ee uummanni keenya nagaan galeera. Gammachuu guddaan natti dhagahame. Yeroo darbee ayyaanni irreechaa ga'uudhaaf guyyooti muraasi gaafa argu sagantaa tokko hojjedhee waa isiniin jedheen ture. Maalan jedhee ture waggaa kanatti waan haaraa arguuf adeemtu magaalaa Finfinnee keessatti waan haaraa dhalataa. Hora Arsadeetti waan haaraa dhalate jenne akkuma jenne kana waan haaraan dhalate waan kana namni argee irraan galateeffanne yoo jiraate waan kana argee namni dinqisiifanne yoo jiraate mana kiimaa dhaquu qaba. Mana kiimaa dhaquu yoo dhiises immoo Awaashin dhuguu qaba. Awaashin gaafa nuddanii sammuutti deebitu Kenya biiraadha warra kanam kun alkooliin qabu. Awaashi anguddoon alkoolii waan hin dandeenyeef kanan dhuga'anii kan namatti tola. Ayyaana irreechaa irratti dinqii waggaa kana keessa hojjetame namni argee hin galateeffanne namni argee hin dinqisiifanne yoo jiraate kan Awaashin itti abbuuqadhaa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee baay'ee galatooma. Hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Ayyaanichi waggaadhaan bareedaa jira. Horri Finfinnee magaalaa Finfinnee keessa dhaqee viidiyoo isinii gallakkisaan ture. Waan dinqiitu hojjetame, waan ajaa'ibaatu hojjetame, seenaa keessatti waan Oromoof hojjetame hin beeknetu hojjetame. Kana afaan guuteen jedha. Kottaati ilaalaa warri waan kanaan mormitan. Hora Finfinnee dhaqaati ilaalaa. Magaalaa Finfinnee keessatti ayyaanni irreechaa erga arreeffamuu jalqabame sirna kana keessatti waggaa 7ffaa isaa kabajate. Waggaan 7ffaan inni kun waan dinqiiti. Bakka tokko duwwaa miti. Kifila katamaa maal jedhan kifila katamaa 3 dhaqe. Yakkaan dhaqee, Carqoosin dhaqee, Lammii Kuraan dhaqee. Hundumtuun aadaa Oromoo nyak itti godhee alaabaa abbaa gadaatiin bareedee waajjiroonni ayyaanni sirnaan kabajame. Baay'ee nama gammachiisa. Wanti kun waan qoosaatti dhufe miti.
tarii dargaggoonni keenya har'a gaafa laaltan qoosaa fakkaachuu danda'a. Aarsaa baay'eetu itti kaffalame. Lubbuu baay'eetu itti kaffalame. Meeqatu jireenya itti dhabe. Meeqatu aarsaatti ta'e. Ijoollee meeqatu abbaa malee itti guddate. Ijoollee meeqatu haadha malee itti guddate. Meeqatu laamshee waan kanan. Injifannoo amma argame kanaaf yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ulfinni siif haa ta'u. Kun hojii Waaqayyooti. Waggaadhaa gara waggaatti mataa keessa Oromoo dha'uu barbaadu kan keenyas bitanii qeesiinsee sheekiinsee menxeqeersoonsee asiif achii baatee osoo iyyitu waggaadhaa gara waggaatti ayyaanni Oromoo guddachaa jira. Warri waan kana irratti aarsaa kaffaltan, warri halkaniif guyyaa osoo hin jirin waan kana irratti dhimmitanii ummata keessan boonsitan, ummanni keessan akka mataa ol qabatee deemu gootan galata guddaa qabdu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee baay'ee galatooma. Magaalaa Finfinnee keessa olii gad deddeemee ilaaleera. Oromoon bakka kaleessaa jiru. Oromoon bakka dheengaddaa hin jiru. Sadarkaan Oromoo har'a ol deemeera. Sadarkaa abbaan barbaade gadi qabuu hin dandeenye irra geenye jira. Maqaan Waaqayyaa ulfatu. Sadarkaa Oromoon mataa keessa gadhaamuu sana keessa dabarree jirra. Abbaan barbaade iyyite. Abbaan barbaade caraante. Abbaan barbaade fudhachuu baatte. Oromoon kana booddee bakka dheengaddaa sana hin jiru. Ulfaadhaa. Awaashin nu gaaltu. Baay'ee iyyitaa miidiyaa irraa abbuuqqadhu naan jedhan warri Awaashi. Gara ora arsadeetti gaafa deebinu. Ayyaanni irreechaa ora arsadee magaalaa Bishooftuu inni kunis kan waggoottan darbeerraa adda ta'e inni barana. Dur ayyaanni magaalaa Bishooftuu keessatti gaafa kabajamu karaan tokkitti duwwaa ture. Amma karaa namni irra deemu 3-4 jira. Akka dheengaddaa namni achitti si dhaabee asitti si dhaabee si sakatta'uudhaan si cinqu hin jiru. Sakatta'amuun yoo jiraates nagaa uummataa eegsisuudhaaf karaa seensaa gubbaa dhaabbatanii bakka tokkotti sakatta'u. Bilisummaadhaan namni keenya waan barbaade sirbaa waan barbaade jecha ayyaana isaa ayyaaneffatee qe'ee isaatti nagaan deebi'ee jira. Qulqullinni magaalaa Bishooftuu akka kaleessaa miti. Bal'inni karaa magaalaa Bishooftuu akka dheengaddaa miti. Horri arsadee kanaan dura karaa tokkitti dhuman karatti gammadaa waan yoo daawon jedhaniini uummanni achirraan awwaara sana keessa dhaqee dhukkuba meeqaan qabamee irreeffatee ol deebi'a. Har'a sun hafee maal ta'e? Karaa ittiin dhaqanii irreeffatan yoo xiqqaate karaa 5tu jira. Horri arsadee sun kiiloomeetirii 5 ispaaltiin dalagamee namni achirra marsa. Manoonni kanaan dura naannoo galaanaa sana turan hundumtuun ka'anii har'a ayyaana duwwaadhaaf irreecha duwwaadhaaf akka ta'utti hojjetame. Torban darbe maalii isiniin jedhe dur ayyaanni irreecha uummata Oromoo duwwaa qaba. Uummata Oromoo keessaa immoo muraasa duwwaa qaba ture. Muraasatu dhaqee aarsaatti kaffalaa ture. Muraasatu dhaqee itti ajjeefamaa ture. Muraasatu dhaqee itti laamsha'aa ture. Muraasatu dhaqee itti du'aa ture. Har'a garuu mootummaa isaaf yaadu argate. Har'a garuu warra isaaf dhimman argate. Isa kanaaf inni isaan miidiyaa irraa iyyan. Isa kanaaf inni isaan ayyaana kana maqaa xureessuudhaaf halkaniif guyyaa irratti hojjetan. Mootummaa isaaf yaadu argate. Mootummaa isaaf dhimmuu argate. Baajetii guddaan irratti bee nagaa uummataa eegsisuu keessa darbee karaan hojjetame wanti naannoo sanatti dalagame waan nama boonsuudha. Bulchiinsi Oromiyaa baay'ee galatooma. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu baay'ee galatooma. Hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Mootummaadhaaf hin propagaandaa hojjechaa jira miti. Ija kootii waan an dhaqee arganis itti maa jira. Isinis dhaxxanii ija keessanii agartanii ragaa ba'uu dandeessu. Dhaxxanii ilaaltanii ragaa ba'uu dandeessu. Waan arganneef thank you jecha waan hanqateef immoo itti qeeqaa. Akka isaan hojjetaniif jajjabeessaa ilma namaati foon uffatu isaanis. Hojii isaanii keessa dhibba guutuudha jechaa jiru. Hojiin ilma namaa yoomiyyuu guutuu ta'e hin beeku. Garuu wanta argamaa jirutu jira. Waan ilaalaa jirutu jira. Waan dalagamaa jirutu jira. Ayyaana irreechaa irratti mootummaan birrii baay'ee baasa jedhanii miidiyaan isaanii gamaaf gamana taa'ee iyyuu warra akka kootii immoo gadi baanee galatoomaa waan gootaniif jechuun maaf nutti ulfaate. Maaf galateeffachuu dadhabne obboloota keenya. Maaf hamilee kennuufii dadhabne obboloota keenyaaf. Hojjechaa jiru. Dalagaa jiru.
osoo tarrabsanii osoo nuti finyoo miillatti takaallu osoo nuti xiqqeessinu alagaa wajjin taane baay'ee na gaddisiisa aktivistoota keenya tokko gaafan social media irra argu waan dalagamaa jirutti guyyaa tokkitti galatoomi jedhaniin beekanim akkuma seexanaa cubbuu duwwaa barbaadum cubbuun isaanii immoo qofaatti isaan hambisaa jira anamma hiriyaa kiyya obboleessa kiyya Jawaariin dhugaa waaqayyoo mimmaantu na qabate social media irratti Dr. Ilillii wajjin lama ta'anii qilleensa sana keessa dhaabbatee gaafanni ayyaana kana kabajachuudhaaf mul'isuudhaaf akkas ta'u baay'ee na gaddisiise. Is my brother nama waggaa baay'ee wal beekuudhaan aangaa'ota amma aangoo irra jiran kana duran beeka waggaa baay'eefan isa beeka obboleessi koo gaafanni akkas ta'u na gaddisiisa. Namni kaleessa biyya kana keessatti kabajaa maal fakkaatuun VAT meeqaan deemee waardiyyaadhaan socho'ee ayyaana irreechaa irreeffatee galu har'a qilleensa keessa gaafanni kophaa dhaabbatu. Qilleensillee yommuu inni isa raasu. Qilleensillee yommuu inni isaaf kabajaa dhabe. Qilleensillee gaafa sarraa wayyaa fuudhu. Kana caalaa wanti na gaddisiisu hin jiru. My brother Jawar. Siyaasa keessatti wal dhabuu numa jira. Siyaasa keessatti walitti mufachuu numa jira. Akka ciniini mafuradu muummicha ministeeraa furadu magara bari abbaa keetitti gali maaf qofaa kee akkas qilleensi siraasa maaf qofaa kee akka kana ummata Oromoo miliyoonii 60tu qabdu akkas taata biyya abbaa keetti galiiti muummicha ministeeraa qabna muummichi ministeeraa biyya tokko keessatti tokkuma liqimsi furadhuma biyya abbaa keetitti gali ummata keetii wajjin jiraadhu fuula kee irra gaafa laalan baay'ee nama gaddisiisa. Qilleensillee gaafa siif kabajaa dhabe akka kana siraasu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Oromoodhuma taanee wal tuffanneef malee Oromoodhuma taanee bakka waliif dhabneef malee wanti muummichi ministeeraa biyya kana keessatti hojjechaa jiru waan salphaa miti. Wanti nuti barbaanne galgala tokkotti waan hundumtuu akka jijjiiramudha. Inni garuu suuta hojjechaa jira. Suuta jijjiiraa jira. Suuta jijjiiramni dhufaa jira. Suuta waan baay'een nuuf galaa dhufe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ayyaana irreechaa bara kanaatti milkoofneerra. Galanni hundumtuu nuun waaqayyoof haa ta'u. Warri waan kaan irratti dadhabdan, warri waan kaan irratti aarsaa kaffaltan, ayyaanni kun dhufuudhaaf jettanii baatii 2-3 osoo irri barrafin halkaniif guyyaa piroojeektii keessa deemuudhaan hojiisaa turtan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baay'ee galatooma Obbo Abbaa Cabsaa, kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech baay'ee galatooma argaa turre halkan gaafa sin deemtan karaa gubbaatti walin dubbisin malee wal bira darbaadhuma turre. Ana akka nama piroojeektii hojjisiisuun deemanis halkan maal akkanatti fidee waa'ee Oromoo kana maaluma takkanarra kaa'ee wal dhaale akkuma nama piroojeektii hojjisiisuun halkan deddeemee ilaala. Yeroo deddeemu nan arga baay'ee isaanii. Itti siquun gaa xiqqoo sadarkaan keenya achi fira hin geenye malee unumaan arga. Galatoomaa garuu maqaan keessan seenaa qabsoo Oromoo irratti barreeffameera. Abbichu galatoomi ulfaadhu. Raayyaan ittisa biyyaa nagaa uummata keenyaa eegsisuudhaaf poolisoonni Oromiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee milishoon halkaniif guyyaa warra hojjettan aduun dudduubatti osoo hin deebisin bokkaan manatti osoo hin fiigsin nagaa uummata keessanii eegsistanii ummanni keessan nagaan bee akka galu gootan waaqaa galitti galata guddaa qabdu. Ulfin argadhaa. Qeerroon keenya qarreen keenya nagaan baatanii magaalaa tun xureessin osoo walitti hin bu'in osoo afaan keessa waliin bayin dhuftanii ayyaana keessan irreeffattanii gara qe'ee keessa itti deebitan galata guddaa qabdu. Ummanni magaalaa Bishooftuu, ummanni magaalaa Dukam, ummanni magaalaa Finfinnee seensa hundumaa irratti qeerroof qarree gara baadiyyaatti gara magaalaatti dhufan tajaajiluudhaan waan isin gootan waan salphaa miti. Ulfaadhaa. Tiraafikoonni magaalaa Finfinnee ulfaadhaa. Rakkoon xixiqqoon qeerroo keenya bira hanqinni hin jirti. Hanqinoota kana waggaa dhufutti hin guuttanne. Because ayyaanni irreechaa maal? Bakka itti Oromoon uffata aadaa isaa uffatee bareedee babbareedee godinaalee Oromiyaa hundumaarra amantaan osoo gargar nun baasin, siyaasni osoo gargar nun baasin, godinni osoo gargar nun baasin, kutaan osoo gargar nun baasin Oromummaa keenya calaqqisuuf itti mul'annudha. Bakka itti dhannee Oromummaa keenya warra nu jaallataniif warra nu hin jaallannetti mul'isnudha.
مالي أياني الرجال بكمت لأنه كشكشي لولا جنة إنت سيرفي نمتي إيش كنا نوسر رئيسا غرف ولا دراتي سوتو مسوفتا بعنا ما كيسا ناقلا التوكيتشان إزين كيسا بوك أبى تشانجر غرو نمبر باتشي سواي لولا لبسون يقول لولا إني دقلا جروس أورمو إني مقالا جروس أورمو لولي كشكشي لولان أبولان لمن جدوت لبسون غاري متي أياني الرجال وجنس ولم فراتو يروسي وانا كسيكا نقوتن فيديولات دار قاجر كتا كسيت ولا بفاجرني ورطا عني سيد أني وابر بادو تجرم كناف سيد أنا بلبل بنوفين كامنو كاوا كن نوفين كامنو لفا إريچا درغافر أنو مرموف أنا درغافر أنو دبيفت أنا درغافر أنو داون ويانا جتشوف أنا هرغرو لفا إريچا كان نو وريچا جرو إجولي أورموتي كان إريفا چود أكوس إجولي أورموتي إنيو رتلو لبسنا eenyu irratti qiiqii keessa waliin galle sirba warratti sirbina kana gara fuula dura hin fooyyeffattu jedheen abdadda garuu baay'ee galatooma naamusa keessaniif ulfina argadha nu boonsitan mataa ol qabanne akka deemnu nu gootan waaqayyo isin haa eebbisu awaashin dhugaati walitti deebina barri haa gingilchuu daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha awaashin dhuguun dagatinaa